Macaafa qulqulluu kana keessaa Galaatiyyaa boqonnaa lama lakkoofsa 20 irraa akkas jedha. Egaa si'achi Waaqayyo isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata mitiidha. Jireenya nama foonii jiraatu immoo jedha ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoositti amanuudhaan hin jiraadha. Mata duree gabaabaa Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu kan jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu jechuun maal jechuudha? Dura hiikkaa isaarra yeroo jalqabnu Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu jechuun jireenya keenyaaf maali? Yookaan kiristaanaaf maali? Nama Yesuusitti amaneef maali? Gabaabaatti Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu jechuun jireenya foon ofii gananii yookaan qulqullummaatti Yesuus Kiristoos wajjin jiraachuu jechuudha. Foon ofii gananii, yaada ofii gananii Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu jechuudha. Yesuus Kiristoos bartootaan gaafa fo'atee ana duukaa bu'uudhaaf isa jalqabaa of ganaa, of dhiisaa jedhe. Namni Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu barbaadu duraan dursee ofiisaa of ganuu qaba. Yesuus Kiristoos keessa jiraachuudhaaf waa'ee isatti amananii beekuu qabu. Yookaan waa'ee isatti jiraatanii beekuu qabu. Yesuus Kiristoos keessa jiraachuudhaaf isa jalqabaa isatti amananii beekuu qaba. Isa lammaffaa isatti dhugaa ba'uu beekuu qaba. Isa sadaffaa isatti keessa jiraachuu beekuu qaba. Maariikoos boqonnaa 8:27 irratti Yesuus Kiristoos gaaffii tokko ergamoota gaafate yookaan bartoota gaafate. Adeemeetu akka jedhe Yesuus Kiristoos. Anaa namni maal naan jedhaa? Gaaffii cimaa tokko isaan gaafate. Nuni Yesuus Kiristoos keessa jiraachuudhaaf isa amanachuun dirqama, isa dhugaamuun dirqama, isa keessa jiraachuun dirqama. Akkas jedhe Phexros. Namoonni illee waa'ee kee wantoota baay'ee siin jedhu. Kaan ergamaa keessaa isa tokkodha. Kaan raajota keessaa isa tokkodha. Kaan Musee kaan maal naan jettu jedhe. Phexros akkas jedhe. Ati Yesuus masicha jiraataa ilma Waaqayyooti. Haleluuyaa. Masicha jiraataa ilma Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos keessa jiraachuun isa beekuu, isa amanuu, isa keessa jiraachuu. Yesuus Kiristoos keessa jiraachuun tokkicha ilma Waaqayyoo beekuu jechuudha. Tokkicha ilma Waaqayyoo beekuu jechuudha. Yohaannis boqonnaa 3:16 akkas jedha. Akkasumatti tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaadhaaf kenne. Isatti kan amanu immoo jireenya bara baraa qabaatu malee habaduu miti. Yeroo adda addaatti evangelii yookaan meeshaa kana gatii kana iddoo adda addaatti baaneera. Arras boris bara baraanis ammoo Waaqayyo qulqulluu kennetti dhuma dubbanna waa'ee Yesuus Kiristoos. Baay'inaan kanarratti nan hojjedha. Asirree guyyaa tokko dhufeera deesinaan qaqqabamne kanaan booda nutti fedhu hordofu. Gaafa waa'ee Yesuus Kiristoos kanatti dubbattanii Yesuus Kiristoos tokkicha ilma isaa siif laateera gaafa namootatti jedhanii waa'ee kanaa isaaniif hin galu. Baay'ee kan ajaa'iboonaan waan qabu dabarsee kan nuuf laate Yesuus Kiristoos jireenya isa dhugaa keessatti jiraachuudhaaf Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu dirqama keenya. Baroota baay'eedhaaf wantoonni sammuu namaaf jireenya namaa sardan jiraatanii darbanii garuu Yesuus Kiristoos keessa jiraatanii jireenya kan argan namoota baay'ee. Guutummaan jireenya keenya gaafa Yesuus Kiristoos keessa jiraatu waa'ee tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos hin beekuun dirqama keenya. Kanaaf akkas jedha. Ani kanan ilma koo biyya lafaatti ergedha Waaqayyo. Dhalli namaa haa baduuf miti haa jiraatuufidha. Haa baduuf miti haa jiraatuufidha. Yesuus Kiristoos keessa jiraachuun isa dhugaa ta'e wangeela dhugaa kana lallabu. Isa dhugaa ta'e wangeela kana lallabu. Waan tokko isin kaasa. Faarfannaan kallattiidha Yesuus bira deema. Kadhannaas Yesuus itti taasisa. Wangeelli immoo Yesuus itti taasisa. Dubbisaa waan ta'eef. Yeroo baay'ee dargaggoota keenya kana yeroo baay'ee isin jaalladha. Garuu kan baay'ee negatiiva keessa darbu faarfannaa duwwaadhaaf jookaan.
waa'ee dubbii Waaqayyoo kun namoota baay'ee utaalchisee baasa. Qorontos jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irraa asirraa dubbisaan oolesiidha. Akkas jedha. Nun jedha Kiristoos isa fannifame lallaba. Kun immoo jedha Giriikotaatti jedha gufuudha. Yihuudoota warra hin taanetti immoo gowwummaadha. Namooti baay'ee maalitti obboloota koo amananii ka'anii maalitti waan biraa akka isaan haasaa jiran naaf hin galu. Ganaa waan baay'ee haasaama furii qulqulluun gargaara inni fachaan jira sa'aatii keenya fayyadamuudhaaf wangeela dhugaa kana lallabnu taanaan bu'aan nuti biyya lafaarraa argannu yoo dhibame biyya waaqarraa waan argannu maalni muraasa. Maal jedha Roomaa 1:16 ani jedha Phaawulos wangeelatti killeeyyaa'u jedheetu sibiinyi lamaffaarratti jecha guddaa tokko dubbata. Inni jedha humna Waaqayyooti. Wangeela kanatti killeeyyaa'u isa humna Waaqayyooti. Namooti nama fakkeenyaaf iddoo adda addaa irratti si'achi Yesuus Kiristoosii akka kanaan duraatti akka dhumne beeka. Reebamuu dhufu Yesuus yeroo dhufu beeka. Akka kanaan duraatti dhufu Yesuus firdii kennuudhaaf dhufa beeka. Farisootaan Giriikotaan Roomaatiin reebamuu dhufu Yesuus firdii kennuudhaaf. Yeroo adda addaatti yeroo chirkii adda addaa waldaa adda addaa dhannu dhugaa Yesuus Kiristoos nama wangeela baatoniidha. Utuma baatee illee wangeela kanaa yookaan shaanxaatti baata yookaan borsaatti baata yookaan immoo beestalitti baata. No. Yesuus jechuun sagaletti barra wangeela. Haleluuyaa. Yesuusiif galanni guddaadha. Sinna duukaa bu'aa. Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu jechuun isa qaqqabatan, isa dhagaa, isa argan keessa jiraachuu jechuudha. Yohaanni ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa akkas jedha. Isa jalqaba ture sana, isa ijaan agarre, isa gurraan dhageenye, isa harkaan qaqqabanne, waa'ee isaa isinitti himna. Isa jalqaba ture, isa ijaan agarre, isa gurraan dhageenye, isa harkaan qaqqabanne kana waa'ee Yesuus Kiristoos isinitti himna. Obboloota koo namoonni warri kana guyyaa tokkooti hanga guyyaa 30tti Baay'iliin waa'ee biyyoota isaaniif ibsu tokko illee jiru. Akka nama barnoota fiiziksii fi histirii qo'atuutti qo'ataniitu wanta sana dubbatu. Har'a guyyaa maaliin irratti kadhatu? Nuni garuu isa argine, isa dhageenye, isa harkaan qaqqabanne waa'ee Yesuus dubbanna. Haleluuyaa! Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu bu'aa sama. Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu maal bu'aasa? Inni dubbu qaxxettanii akkasiin dhaggeeffattan barbaada. Bu'aan Yesuus Kiristoos keessa jiraatu maali? Bu'aan Yesuus Kiristoos keessa jiraatu maali? Sanirra ture yaasoo barbaadu. Bu'aan isaanii jalqabaa jireenya. Ani mati kanatti Yesuusin amannee nyaannee dhuguun miti. Uffannee bareeduun miti. Mana ijaarrannee jiraachuun miti. Dhala godhannee dhala keenyatti boqochuun miti. Yesuus kan amanneef jireenyaafidha. Waa'ee Yesuus nuuf hin galu taanaan wanta addunyaa kanarraa nuuf galu tokko illee jiru beekaa. Waa'ee Yesuus Kiristoos lubbuu keenyaaf hin galu taanaan addunyaa kanarraa wanti nuuf galu tokko illee jiru. Anifati alannee hati keenya abbaan keenyi firmaa godhanii ati kan Yesuus jedhanii kan si mallattee isa tokko illee jiru.
tokko illee namni siif argamu. Yesuusin argachuun keenya inni jalqabaa boolessa koo obboleettii koo waan biraan miti jireenyaafidha. Kutaa isin kaasawaa yoo qabeenya ta'e maammeedi faayyuu adam faayyuu fooqii samaayii geessisan garuu jireenya qaba. Anaafati warra kaan irraa adda kennuuf godhu jireenya qabaachuudha. Jireenya jechuun immoo maaluma? Mataasaa Yesuusidha. Jireenya jechuun isa akkasumatti si jaalladheera jaalala kootti qabamee jiraatu isa jedhedha. Jireenya jechuun nuyi kan warra Waaqayyoon amanneetti kan nuti dhugaa baanu Yesuus buddeenii fi Yesuus beekumsaa fi Yesuus fayyaa fi Yesuus maaliif miti? Yesuus maaliif? Dhugaadhaan ciisis ka'ees taa'ee ka'ees hamma xinnummaa koo kanaatti hamma yeroo kanaatti baay'ina kan na ajaa'ibu waa'ee Yesuus Kiristoos kana. Waa'ee jireenya naaf hin galu taanaan eenyutu naaf gala? Isaan Niwutoon kan jedhu fiiziksii keessatti beektu sochii Niwutoon lama sochii Muusaa Salamaffaa force is equal to mass times acceleration kan jedhu irraa fudhate jennaani warri adii kun immoo waa'ee Yesuus Kiristoos kana cimina haasa'uu barbaadan irraanfateetu guyyaa lama gudee yaadate akkas jedhe humni gararraa jira garuu maqaa isaan beeku. Biyyi lafaa fayyina barbaaddi marfee isaa garuu Yesuusin hin barbaadu. Ani baay'ee kanatti dhaga'amu Yesuus gaafa dura deebi'ee jedha. Farisootaan reebamuu dhufuu, Yihuudootaan gaifamuu dhufuu, Giriikotaan itti tufamuuf dhufuu, Yesuus gaafa dhufu firdii qajeelaa qabatee gara keenya dhufa. Ani kana yaaddoo kana dhiphadhu gaafa Yesuus dhufu inni gadi dhufu beekaa. Yeroo adda addaatti namoota Yesuus Kiristoosin amananii ka'anii warra namanneetti immoo qaliitti bitaachaantu na gaddisiisan. Waan hundumaa keessaa nyaatti nuuf qophaa'ee, shiroon nuuf qophaa'ee, dhadhaan itti godhamee, ashaboo godhamee gadeedha. Minyaa'u. Otoo waa'ee Yesuus beekanii warra waa'ee Yesuus Kiristoos wallaalanii namootatti waa'ee wallaalummaa Yesuus Kiristoosii himantu na ajaa'iba. Waan tokko isinii kaasaa obboloota koo yeroo adda addaatti nuyi gaafa ciisnee qaanu hamma salphaadhaan kan isinitti fakkaata. Gargaara tokko gaafa jilbeeffannee yaa Waaqayyo nu wajjin ta'e diina koo narraa waraani gaafa jennu nuti hin beeknu halkan guutuu diinni keenya garuu waraanamaa. Akkasitadha Yohaannis 6:48 ani buddeena jireenyaati. Ani maalidha? Buddeena jireenyaati. Ameeni fi canna qabina yaaddu keessanaaf kenna. Jennaan Yesuus jecha kana dubbannaani akkas jedhani Fariisota. Ati jedhan eessa keessi nyaanna? Atoo namaa eessa kee nyaanna?
ati namadhaan jedhaniitu afurtamii torba irratti ati jedhani abaabilee keenya Abrahaam dura turteeyu baay'ee kennuuf hin gaddee Yesuus garuu akkas jedhe namni ana nyaatu deebi'ee hin beekamu namni ana dhugu deebi'ee hin beekamu anatu buddeenicha jireenyaatidha. Yesuus Kiristoos kan inni tola nuuf laatamee fi gatii isaa rikkaas ta'ee miti. Namoonni baay'ee bitachuu waan hin dandeenyeef irra deebi'a. Yesuus Kiristoos tola kan nuuf kennamee fi isaatu gadi bu'ee miti. Namootatu gatii isaa bitachuu hin danda'an. Kanaaf tola ta'ee dhufe. Ameen. Waa'een jireenyaa qoosaa miti. Jireenya jechuun du'a miti. Ol butamuudha. Ameen. Du'a miti. Maalidhaa? Ol butamuudha. Akkas jedhamiti uumama keessatti guyyaadhumaa sanatti lafti kun akka uffatatti hin ciccitti. Uumamni ishee jiraatan akka titiisaan ta'u. Warri guyyaa sanatti Waaqayyoon abdatan garuu ol butamuudha. Hinduuta miti mati. Allah fakkeenya waa tokko siniin kaasa. Abbaan keessanii fi haati keessan otoo du'ini dhaala gaafattu. Gaafatte. Sababa maalitti dhaala qaba jenne sinitti fakkaate. Abbaan keenya fuuraa waan du'eef dhaala qaba. Susumaan nuuf du'eedha. Dhaala qaba. Abbaan keenya fuuraa waan biyya nuuf qopheesseef waan lama nuuf qopheesseef nuyi samaa irraa biyya qabna. Biyya qabna. Eenyutu sarbeen ol kaafamuu danda'a Yesuusin? Waan tokko isin hiika. Namicha tokkotu Yesuusin amaneetu warri amanne immoo dura isaa sooromani. Isaan booda akkamitti nani sooromuu didee jedheetu isa nama xonqolu sana bira deema. Namichi ni xonqolu namoota kuma meeqaan keessan otoo dura isaa jiraniifi namicha duubatti argeetu namichoo jedheenya. Otoo sittiin galeen dursa maqaan sitti galee waan jiruuf asumatti deema. Obboloota ko DNA'n daanii fiizikaala biyya lafaan kanaa isaa babbaasaa ibsa. Hafuura Waaqayyoon garuu kan Yesuus. Dhugaadha. Nuni akka salphaatti waan bannu isinitti fakkaata. Dhiiga keenya keessa kan jiru koo dhiiga haadha abbaa miti. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Egaa Yesuus Kiristoosin amanuun kee jireenya adda ta'ee ni badisatti yoo galle maali kisaaraan samaanii kan yaaddoowwan. Kana namaniif jireenyaaf erga ta'ee badisaa kan deematanaan deemaa jirra taanaan maali gaagatiisa. Yeroo adda addaatti waa'ee jireenyaa nuuf hin galu taanaan maaltu nuuf galas? Yesuus Kiristoos guutummaan jireenya isaa maalidha? Qulqulluudha. Guutummaan jireenya keenyaa immoo kenni xuriif cubbuudhaan kan guute. Qulqulluu uffata isaa xurii keenya bara baraa nurraa baase. Kanaafuu maal jedhe Yesuus Kiristoos? Dhala namaa kanaaf waan gochuu qabu ijoollota koo kanaaf ofii koo kennuu qaba. Amma nuni cubbuu keessa jiraanna otoo hin taane qulqulluu kan Yesuus Kiristoos keessa jiraachuun dirqama keenya.
Jechanitti sibsu walale Aisako kankena chale Tisadi katani wahimi Yesus jahatani betu Ini jannata tu Yesus nu jannata deh Ini karakinya darbatu Yesus karakinya darbatu Hada goota ormoota firasaa godhate keessumaa immoo rasa keessa jiraatanii jireenya argatan jireenyi kun maaliin mul'ate yoo jenne immoo jaalala isaan foon isaa kukkutamuun dhiiga isaan roobsuudhaan immoo mul'ate. Irra deema tokkoffaa jaalala isaan foon isaa dhiiga isaan dhangalaasuudhaan immoo mul'ate. Jaalala Yesus. Jaalala Yesus. Jaalala Yesus Kristus kana tilmaama nyaata ilaala dhabnama jaalala isaa gitan qabu. Tilmaama sin qabu. Abbaa faati kenninu irraa dhalanne at the same time sa'aatii tokkotti daqiiqaa tokkotti isheedhaaf dhala isheerraa biyyoo bu'ee duraa fide godhu mataa isheerraa fide Yesuus garuu waan dhufaa jiru kana isiniif dandeessanii anatu isiniif danda'a jalqabaa Jaalala Yesus Kristus kana namatti saasee danda'een ta'u ofii koos yaadas danda'een ta'u sababni isaa jaalalichatu jaalala cimaadha. Waan tokko si dhiqaasaa harki ganama jabeessee sin qabe harki Yesus amma ammaatti sin laaffisee beekaa. An jaalala Yesus Kristus baay'ee tilmaama. Nama birrii dhibba tokko sin irraa qabu deebistanii dhibba tokko hin gaafattanii qaanii dhaqa. Yesus Kristus kuma kita dana to nurra qabuti sidi sedannet boris cubu mojenna jaalala ka amen nuuf isam amen amen jaalala Yesus jaalala dhiiga Joseph Pres kan jedhu nama Amerikaadha waa'ee jaalala Yesus Kristus kanan barreesse akkas jedha jaalala Yesus Kristus kana dhala namaatiif kenneedha yeroo hundumaa na ajaa'ibaadha. Gaafa reebamu sanaa Yesus Kristus akka waan gowwaa wayiitti akka hoolaa qalamuuf deemtutti adeeme. Ergachi ga'ee baay'ee isaa biraan darbada isaatii keenyaaf. Ergachi ga'ee booda yeroo isaan reebanis yommuu isaan tumanis ubaan dubbatu. Ayyakan nama ajaa'ibu ija Yesus Kristus hidhaniitu eenyu nama si'ite. Waa'ee jaalala isaati. Yesus Kristus maaliidha biloota Waaqa miti. Gaafa ayyaanni Waaqayyoo deebi'ee fi sana guyyaa dhumaatti ejjee gaafa ayyaanni irraa fudhatame mataa isaa biqilaa fi deemnaani Waaqayyo isa gargaaree tutubaa mana sana lamaan qabeetu jaroota sana fide. Yesuus immoo Waaqa ta'ee jiruuti humaattuu isaanii yaala. Wanti gosa kaasaa Yohaannis 18:10 irraa Maarqos kan jedhu Yesuusin qabudha. Phexros immoo gurra Maarqos irraa dute. Maarqos irraa kunnaani Maarqosiin Yesuus Kiristoosi yaa Phexros jedhan billaatee gara manatti deebise warri billaa namarratti kaasan billaadhaan muudheetu gurra Maarqos kanatti deebise Yesuus. Kallattiidhaan daarektiidhaan Maarqosi puntiqiidha jedhee Yesuusin dhiisne qabu. Ni gameera. Gurra koo fayyisee ajajaa ta'eetu ammallee isa Yesuusin qabuudhaaf ga'ee ariifatee qabe. Maaliif adeemaa jira Yesuus? Maarqos isas ajjeese sanaaf araara gochuuf.
Maarqos namarraa eegeetuun taane ijaan argeetuu jiruuti Yesuusin qabuu dhiisne jaalala Yesuus Kiristoos kan agartanii ammallee si ejjeessa siin fannisaniitu Maarqos qabeessu. Ani boroota koo anis yeroo hundumaa jaalala Yesuus Kiristoos kana galgala yommuu kaanus guyyaa yommuu deemnus waldaa kiristaana keessa gaafa dhufnus ija keenya keessaa imimmaan sammuu keenya keessaa yaaddoo yaadni isaanitti dhaga'amu taanaan inni itti dhaga'ama. Jaalalli Yesuus Kiristoos kuni akkas jedhanii namoonni namicha cubbamaa kana jedhani eenyu Yesuusi. Yohaannis sagalii irraa akkas jedha namicha gaafa dhaloota isaatti jalqabee jaala sanatti gaafa Yesuus Kiristoos ijatti deebisu akkas jedhan firzu sababni isaa cimina Yesuus fudhachuu barbaadani. Kanaaf maal jedhani namichi cubbamaa Yesuus waaqa ta'eetoo jiru maqaa namaaf hin taane namicha jedhe eenyuuf anaaf siifi maati dabreessu maratti sidaan itti yeroo isin deebu mismaara Yesuus ittiin rukutameedha dheerinni isaadha seentimeetira 18 bal'inni isaa immoo seentimeetira 1.5 guddinni isaa akkasii warra fariisota sanaatti immoo foonitti rukutotoo hin taane lafee keessaa barbaadaniitu akka namichi jabaatee fannoo sana irra taa'utti lafeetti rukutu. Yesuus ikkoo qulqulluutoo ta'ee jiru nuuf cubbamootaaf jedhee gaafa amma kana ta'u maal jennaan? Yaaddanii beektu waa'ee Yesuus Kiristoos jaalalli Yesuus Kiristoos yaaddanii beektu? Yaa obboloota koo hinceeta gama sana baata yoonaan jedhanii nooraannaaf hin qophoofne taanaan eessadha ci'uun koo daandinnaaf hin qophoofne taanaan karaa kam ce'umsitu karaa kam ce'umsi keessa natti dhagahamee waa'ee Yesuus Kiristoos jaalalli sanatti dhagahamu taanaan kan eenyu natti dhagahama. Kan eenyu sinitti dhagahama. Jaalalli Yesuus Kiristoos obsa ni obsa. Yesuus Kiristoos kufuu keenyatti gadda isinitti fakkaatedha. Kufnee achi lafuu keenyatti gadda. Kufnee jittafuu keenya gadda. Baduu keenyatti miti kan Yesuus gadda. Bannee achumaan hafuu keenyatti gadda. Saatii wal fakkaataatti haadha keenyaaf abbaa keenyaadhaaf ilma kee irratti duudhi qophaa'eera maal goota tola nyaati keenya abbaan keenya ikkoo nuu du'u miti nuuf reebaman. Kanaaf miti Phiilaaxoos namicha kanarratti muudaan agarree Yesuus qulqulluutoo ta'ee jiruuti Barabbaa isa hannaan beekamu nu gadhiisaadha. Barabbaa jechuun hattuu biyya sanaati. Eenyu isiniif haa gadhiifamu akka Phiilaaxoositti utuu Yesuus jedhanii gammada. Akka Fariisotaatti garuu Yesuus utuu du'ee barbaada. Ajaja Waaqayyoodhaas waan ta'eedhaaf Phiilaaxoos Yesuus Kiristoos du'uun dirqama. Sababbiin isaa bu'aan keenyarraa dhiiga isaatii jaalala isaatii. Dhigeessan birkaa ofirra kaan Yesuus koo jedha. Yesuus koo jaalalli keenyaaf jaalala bara baraati. Jaalalli keenyaaf jaalala bara baraati. Jaalalli Yesuus qulqulluu
miti jaalalli Yesuus qulqulluudha miti obboloota. Qulqulluudha. Dhuma jaalalli Yesuusii nuuf qabu qulqulluudha. Jaalalli Yesuus baay'ee kan ajaa'iboonaan dhumaan ana koo jedha, mucaa koo jedha. Tokkos ni kaasa. Yesuus Kiristoos Adamiin mucaa koo jedha, Addaam Museedhaanis mucaa koodha, mucaa koo. Abiraamiinis mucaa koo jedha, Ibraahimiis mucaa koo. Jaalalli Yesuus Kiristoos warra akka koof warra akka kee amanan duwwaa miti qulqullummaa isaa warra isa arrabsuuf qulqulluudha Yesuus. Tokko beekaa bara dhumaatti mootummaa irratti hin ka'a, namni nama irratti hin ka'a, haatiif ilmoo wal jibbiti, lafti socho'aadha. Raawwatamee dhufee balbala nu gahee ammallee inni waa'ee jaalalli Yesuus Kiristoos nuuf hin galle. Balbala irra too Yesuus Kiristoos gahee jiruuti ammallee nuuf hin galle. Jaalalli Yesuus qulqulluudha. Yohaannis 6:69 akkas jedha. Simoon Phexros, yaa Gooftaa, si dhiisnee eessa deemna? Sitoo dubbii jireenya bara baraaf keessaa qaba. Namoota adda addaatu Yesuus Kiristoos biraa deebi'an. Yennaan Yesuus Kiristoos akkas jedheen. Isinis deebi'uu barbaaddu jedhee gaafate. Jennaan Phexros akkas jedhe. Yaa Yesuus jedhe. Sitoo dubbii jireenya keessaa qaba. Si dhiisnee eessa deemna? Yohaannis 6:69. Obboloota koo, yaa lubbuu koo, yaa lubbuu keessanii iddoon koo tokko illee qabnu miiluma Yesuus Kiristoos jala lafooyi. Manni isaa keessatti akka keessan mirgaa kaasaa ta'e akkas jedha. Abbaa koodhaan wantumaan olitti jedhame jaalalli kee anaaf qulqulluudha jedhame. Jaalalli kee anaaf qulqulluudha. Jaalalli Yesuus inni lammaffaa humna fannoodhaan mul'ata. Humna fannoodhaan nuuf mul'ata. Humni fannoo kun maalidha yoo jettanii? Biyya Beetesdaatii hamma tulluu Golgootaatti isa adeemsisa. Biyya Beetesdaatii akka tulluu Golgootaatti dhufanii amma lafee mataa jedhamutti dhufanii. Yesuus Kiristoos akkuma beektanii hattoota lama gidduutti fannifame. Hattuu qulqulluu hattuu. Hattuu qulqulluu hattuu. Hattuu lamaan gidduutti Yesuus qulqulluu balbalise. Hattoota lamaan sanatti waa biraatti dubbanneessa. Waa biraatti naasofne. Yesuusin garuu ati ilma Waaqayyoo fi jettanitti asirraa gadi bu'ii cimina keetti agarsiisee. Gochuu ni danda'a. Garuu humna fannoo mul'isuun walitti qaba. Humna fannoo mul'isuun walitti qaba. Qolaasiyaas 2:4-5 akkas jedha. Wanta nurratti caafamee ture isa karaa seeraa nurraa barbaadamu hundumaadha. Fannoo irratti cinqaaruudhaan
duguuggeettoodhaan nu balleesse. Duguuggeettoodhaan balleesse. Phexros jalqaba nama 24 akkas jedha. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuufi inni ofiisaa cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannoo irratti madaa'uudhaan nu isaa fayyine. Fannoo irratti madaa'uudhaan nuyi isaan fayyine. Nagariifa. Jaalalli Yesuus isa sadaffaa lubbuu isaa tokkoon jireenya bara baraan nuuf kenne. Raawwatameera. Yesuusi lubbuu tokkitteedhaan addunyaa kanarra nama biliyoona 8 jira. Lubbuun tokko nama biliyoona 8 oolche. Warri hin qabne wanti cubbutti qullaan waan hin qabneedhaafi Waaqayyo waaqarraa ilma isaa tokkittee sanuuf qabu sana biyya lafaatti ga'e. Eenyuyyuu waan nurraa baasuu hin dandeenyedhaafi cubbuu keenya hundumaatti kan nu qulleessus waan hin jiraanneedhaafi Yesus Kristus lubbuu isaa tokkitteetiin jireenya eegale. Sababa kanaaf yeroo hundumaa bara hundumaa mastaayitii Waaqayyo keessaa nu ilaalu Yesuusi. Mastaayitii nuyi ittiin of agarru karaa Yesuus. Waaqayyo Abbaan mastaayitii inni keessaa si ilaalu Yesuusi. Yohaannis 10:6 kan yeroo baay'ee miishii yommuu baannaa sodna Yesuus Kristus deebisee kanichi dhugaa jireenyaadha. Kana yoo ta'e bareedni bara bara boonadha. Barsiisa warra Musliimotaa amma tokko baradheera. Suraatan Almisaa 4:46 akkas jedha. Lawwis rawwaa hamaa Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutti dhugaa ba'a. Macaafa keenya isaa qajeelaa isa dhiigaa dhufe miti warrumti haalaan baraatiin hin beekneyyuu waa'ee Yesuus Kiristoos keenya dhugaa. Jaalalli Yesuusii lubbuu isaa nu bulaachuudhaan nu jaalate. Lubbuu isaa jireenya bara baraatti nu geesse. Keessaan bitaa mirgaa laphee keessatti rakkatee kaadhaatii waan jedhu na waliin jedha yaa Yesuus jedha yeroo dhuftutti jedha anaan jedha jireenya bara baraa keessaa jedha warra mirga kee taa'an godhadha warra mirga Yesuus warra fuula Yesuus jiraatan warra Yesuus Kiristoosiin lallabanii darban jaalala Yesuus Kiristoos kana yommuu kaasnee haasofnu Phexrosi sababa foon uffatee jiruuf sodaarraa kan ka'e arsadii Yesuusin ganeera waggaa 3 bira taa'ee barate. Garuu jaalalli Yesuusaafi gadannaan Phexrosi fannisuu dhumnaan akkas jedhe nan fannisiin akka Yesuusitti an qajeelaa miti waan ta'eedhaaf anaan immoo gadi gargalchaa fannisa. Yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo duunii oolu taanaan Yesuusiif hojjennee wangeela lallabnee yoo duune maal ta'a? Otoo nam tokko na biratti otoo lallabu yoo du'e ani nan bu'aa sitti fakkaate Yesuusin an galateeffadha. Sababni isaa
qooda arganne. Toomaas yookaan Didimoos inni jennu gaafa Yesuus Kiristoos bartoota gidduutti mul'atee hin jiru jennaani Yesuus jedhe si amanne anoo harka koo harka goggaa iddoo waraanatti keessa kaayetan ilaala. Yesuus Kiristoos Toomaas kottu fidi ilaalii argii amane. Toomaas harka isaa gaafa Yesuus Kiristoos harka qabee cinaacha isaa keessa kaa'u jilbeeffatee fi yaa Yesuus amma amaneera gati naaf waraanamte. Baay'ee kan nama ajaa'ibu keessa Toomaas ga'e harka Yesuus Kiristoos keessa kaa'ee jecha yabbuu tokko unuuf yookaan akka koof akka keessaniif jecha tokko Yesuus Kiristoos barreessee dubbateedha. Maal jedhee? Yaa Toomaas dillee agarteetudha, tuttuqqeetudha, warri amanne warri agarree akkam gammadanii yaabboleetti ko kan karaa keessatti dubbatu Yesuus Kiristoos ergaa qaba. Kan karaa keessatti dubbatu Yesuus Kiristoos ergaa qaba. Adaraa yoo hundumaa yoo teessanii kaatan waa'ee jaalala Yesuus Kiristoos kana yaadame. Waa'ee fannoo yaada. Waa'ee jireenyaa yaada. Akkasii dhabbitti Yesuus Kiristoos Maatewos keessatti otoo siin jirtaniidha. Warri saamtonni fi warri jitoonni qalbii jijjiirratanii akka mootummaa kun gaddeef of eeggata. Akkam gaddu lallabuu koo miti yoonni asirra madala kirra dhaabbatee kiiwoonni rukuttee dhaloota baay'ee fayyisee garuu guyyaa Yesuus Kiristoos dhufu sanatti iddoo biraa yoo jiraate irratti ibsaa rakkinni badisni keenya qaba. Kanaafuu maal gochuu qabu? Yeroo hundumaa guyyaa dhuftutti nama jibba keetti dhufee si kadhatu na godhi. Nama malumaatti dhaabbatee si eegu na godhi. Waa'ee jireenyaa naaf galu naa galchedha Yesuus. Jaalala isa qulqulluu kana eenyuyyuu nuuf hin kennu waan ta'eedhaaf bitannis argatu waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa waa'ee Yesuus Kiristoos yaaduun dirqama kee. Nama si bukkee jiru qabaatii akkas jedhaanii isiniin jaalladha. Akkas jedhaa obboleessa godhaame obboleetti godha. Nuuni jedhaame lubbuu Yesuus jedha. Dhumarratti jecha dubbadhu yeroo hundumaa teessanis kaatanis ciistanis dhaabattanis akkamiin na jaallatte akkamiin na fidatte anoo gahee qabu anoo qooda qabu nuuni koo akka saamunaa uffata irraa bilchanii bakkeetti gatanii roobni immoo itti roobee ganama yommuu qabu dhaqan sinii qabamuu didee mummucucaatuutti. Kun akkasidha miti. Yesuus Kiristoos akka utuma mummucucaannu harkuma goosii booyyanii jabeesse dhufa. Alamaa dagaadhaa baashakata. Radia! Wila! That is a brahandas! Malaara Brahanda! Tina dosi mahakradas! Ya melekkelini ayrıza Ya yelamati Ya watilkamatu Ya dijerebbereenu Ay yani duru በመስቀል ላይ ለኔ ሞትክልኝ ማራዳ በሽላ ባራዶ ዚንዳላ ባራያ አዙም
Barashela barabore madagada rosekata yalabashe. Dala barazo potona maya do kombarda ya. Jinon takatuzum baradia lora bashenda yabosekato. Mulara badana maya lora baya rozendala. Apieko Simalenyo tinopsu Simalenyo tibakatu Simalenyo tiopsu Kulkulumat ake turamat ako jijirte Uriyan patako kulkullo patake namlatte Ugati jala na jajur jala na keti Dijukan nama Nabi, dijukan nama apa-apa Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus itu, guji catu mati tu batina Nabi Yesus, guji adu mati tu selana Nabi, mengangko galbi kerana Nabi, agar lepas merhatikan ketina kepositifan di dalam Yesus. Ulu Nabi Yesus itu. Umalnya jalan ni dia ada Yesus. Mengapa Yesus dia mengicu Yesus? Dijemput bersih karumang. Elawansa tu nama kaya. Ayat hidup bertemu. Betita terdekat kebawah. Aku terrafatu Yesus kemanapa Afkite manako panjatte Shri matena desa Uksasa gadi pagoda Gadi tinagan desa Ifakde miti kulake Ulfakde miti salpakde Jual langsung abgetu, lupa tidak. Tidak ya kisah, tunggu famar mangko, sikote bola nabase, tidak. Galang Yesus itu tahu. Galang Yesus tidak tahu. Amin jedhame. Isa sina ilaalame. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka simbiraa jiruu namachaa simbiraa jiruu qaba akkas jedha. Ol kaanii tubeera. Guyyaa dhumaatti siin jedhaani. Guyyaa dhumaatti. Warra mirga dhaabbatan keessaa tokko ta'edha. Warra mirga dhaabbatan keessaa tokko ta'e. Ameen Yesuus. Fuulli qulqulluun ergaa namoota baay'ina ta'e irra kaa'an. Abe.
Namooti baay'een akka laphee keessa cabee anis laphee koo cabee waa'ee jaalala Yesuus nuuf galee amma tokko Hafuurri Qulqulluun nuuf ibse ilaallu irraa akkas jedha Yesuus ana kana sinitti dhiyoon jedhe na waammadhaa siniifan dhawwaadhaa dhiiga koosas mirga koottas si eegasini. Ergaan kun tureera danagee harka kee mirgaan harka kee lamaan sabal'isiitii anaaf waan isin jedhu kana na dhagaye. Galma fagoo daandii fagoo dura godhaa qabda. Hamaattis gaariittis umurii amma geessetti hamaas gaariis jireenya namaaf lubbuu namaaf yeroo hundumaa waan gaariin akka ta'u hawwita. Hiriyoonni keessa yeroo hundumaa kana beeku. Gasiin jedhu Hafuurri Qulqulluun kan laphee qorra kaa'u. Namoota baay'eedhaafan abbaan si godha. Istiidiyoo miti maal miti yeroo istiidiyoo ofirra dabartee namoota rakkataniif namoota faarfannaa faarfachuudhaaf hawwii qabanitti baasan dhaban baadiyyoota jiran keessaa dadhaboota yommuuti waamtee hojjechiistee akka waa'ee Waaqayyoo dubbatan namoota baay'ee akkatti gargaartu Hafuurri Qulqulluun laphee qorra kaa'a. Kana duwwaa miti yeroo hundumaatis kanatti kadhattuu birrii ittiin hojjettaanii warra rakkatanii warra dubbiin keessaanii galee akkamitti dubbadhee isaan gargaaruun hawwadetta. Akkasiin jedha Yesuus. Akkuma amma jabeessitee na qabdetti ana duukaa bu'a. Amma faanni kee biyya kana ariifatee iddoo biraatti adeemee namoota baay'eedhaaf hambaa taatuuttan si godha. Kanammoo anaata kee abbaa kee warra kee maal kee hin beeku Waaqayyo ragaa godha. Haadha kee abbaa kee tan si amana miti. Ofitti si amanee dirreen si abuusisuu qaba. Isa dhumaa sagalee tokko akkas jedha Yesuus siitii ala koo addagoota irraa fagaadhu sobdoota irraa fagaadhu na dhaga'i na hordofi na kadhadhu. Namoota baay'eetu kanaan booda gaarii fakkaatan sitti dhiyaatu. Ati immoo irratti kadhadhu. Tsoomii na kadhadhu. Fuula kootti kufi. Siif waanan galmee haaraa tokko baasee waa'ee kee ol qabuu qaba. Hangafni waa'ee keef immoo anadha siin jedhe Yesuus. Kas jedhame Yesuus yaa Yesuus jedhame. Galgalli koo jedhame. Sumatti naafaa godhame Yesuus. Galgala obboloota koo balleessi. Yaa abbaa koo galgala koo balleessi. Ilaa yaa Waaqayyo. Fellowshippii waldaa labsituu keessatti waa'ee kee dubbanna. Yaa Waaqayyo. Yeroo dhuftutti maqaan keenyi galmee keerra dhufaa jiraatu. Adaraa galmeerraa maqaan keenya dubbatu. Yoo jaalala Waaqayyo ta'e guyyaa biraa walitti deebisnee Waaqayyooti baranna. Kanarraa Waaqayyotti gammadu baay'isaa dubbannee icciitaan guddattaa nama taataa miti. Jaalala Yesuus Kiristoos dubbannee eeffannoo dubbannee waa'ee jireenyaa dubbannee akka badiisa hin taane harki Yesuus nuu dhaabata. Barri keenya umurii keenya harka keetiin dhuunfaa eegamu. Yaa Yesuus koo galgala keenya immoo obboloota koo warra
sammuu keessan qabaati akkatti sammuu keessan qaba jireenyi isaanii sammuu isaanii dhiiga keetiin haa golgamu. Rakkoo qabu akka lapheen keessa Yesuusitti dhiyoo ta'e nan amanaa. Yaa Yesuus guyyaadhuma ilabboleetti koo kana ilabboleessa koo kana addisaa adda kee haa mirkaneessu. Mazinda halavora hima jamurra dipolodi gano zumbara miau larabashina warasukataya jibrutalo sindaya hurremenda kiao attisa yawan ayo jannota sabdota addakota barakale kessa kali waldota kristalatti namootatti waan biraa himanii maqaa Yesuusiin addi isaanii akka adda buuse haa qalaqqisu. Museen akka addi isaa calaqqisu yookaan balaqqeessa hin beeku. Garuu Israa'eloonni yaa Museen dhiqeedda kaleessa hin gaddaa miti. Kanaaf wadda kee hidhadhu shaashitti godhedha. Ergaan siif qaba. Namoota kanaa duratti hirkattee beektu waa'ee Yesuusin beekan taanaan har'aa booda faallaa haa ta'u waa'ee. Namoonni kun eessaa dhufanii? Warruma kaleessaas turan miti jedha Phexros fa'a. Phexros akkas jedhee warra kaleessaa miti har'a Hafuurri Qulqulluun nu jijjiirre maqaan kee haa jijjiiramu. Galmi haaraa biyya haaraa lafa haaraatti faanni fi haa tarkaanfatu. Yaala baaraadhaa booseenaa yaakee aladada basakataya jilorra mandala basakinda marrashu kataya bosakia galanni fulfinni guddaa siif haa ta'u maqaan kee haa eebbifamu yaa Waaqayyo koreeta keenya